bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraan jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jirama eexamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira eexamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo leenjii haaromsaa fudhachaa jiran magaalaa Adaamaatti hojiilee misooma adda addaa daawwatan. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo waliigaltee araaraa mootummaa fi hooggansa waraana bilisummaa Oromoo hordofee giddugala leenjii loltummaa Awaash Bishooleetti leenjii haaromsaa fudhachaa jiran hojiiwwan misoomaa maaddii guutuu magaalaa Adaamaa daawwachuun ragaan waajjira pireezidaantii naannoo Oromiyaa irraa arganii ni mul'isa. Ayyaana qilleensii cuuphaaf hanqinni dhiyeessii oomishaalee garaagaraa akka hin uumamne hojjetamaa jiraachuu biiroon daldala Oromiyaa beekse. Biirichi hanqinni dhiyeessii oomishaalee garaagaraa akka hin mudanneef qaala'insi gatii akka hin uumamne qooda fudhattoota waliin itti dhiyeenyaan hojjechaa jiraachuu beeksise. Ayyaanonni uummataa wayita dhiyaatanitti hanqinni dhiyeessii oomishaalee sababa garagaraan mudachuu danda'u hambisuudhaaf durfamee xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jiraachuu himame. Biirichi ayyaana wayita dhufuun hanqinni dhiyeessii sababa garagaraatiin uumamuu qaala'insa gabaa akka hin mudanneef ummanni karaa tasgabbaan ayyaanicha akka dabarsu gochuudhaaf qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu Tiyaanaan hoogganaa biiroo daldala Oromiyaa obbo Tasfaayee Gashoo himan. Booruma kanaan ayyaanni qilleensii cuuphaa fuuldura keenya dhufaa jiraniin walqabatee hanqinni dhiyeessii fi oomishaalee garaagaraa uumamuun wal furuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu dubbata. Biirichi ayyaanni qilleensii cuuphaa sabeeffachuun hanqinni dhiyeessii akka hin mudanne qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu kaasan. Ayyaanota kanaaf godinaalee fi magaalota Oromiyaa hunda keessatti midhaan gosa garaagaraa meeshaaleen bu'uuraa zayitaa fi shukkaraa kuduraa fi muduraa bu'aawwan industirii beeylada fi bu'aawwan beelladaa dhiyeessuun qaala'insa gabaa yeroo ayyaanota kana akka hin uumamneef dursanii irratti hojjetamaa jiraachuu obbo Tasfaayeen dubbatan. Gabaa sanbataa naannoo keenya keessatti hundeeffaman 442 hunda irratti qonnaan bultoonni fi oomishtoonni oomisha qonnaa kan akka kuduraa, muduraa, midhaan nyaataa fi oomishaalee industirii gahatiin akka dhiyeessaniif caasas sadarkaan jiru hirmaachisuudhaan hojjetamaa jiraachuu eeran. Gabaa ayyaana kanaafis walitti hidhamiinsi gabaa uumamaa jiraachuu kan kaasan yoo ta'u haaluma kanaan ayyaanota kanaaf midhaan gosa adda addaa kuntaalii 1,122,695 beeyladaan dhaabbii horii malam 500,000 ol re'oota 300,000 36,149 hoolota 200,000 fi 77,632 lukkuu miliyoonii 9 fi qallee miliyoonii 30 akkasumas dammii tooniin kumni takkaa fi 852 gabaaf akka dhiyaatuuf qindoominaan hojjetamaa jiraachuu dubbata. Zayitii nyaataa immoo litirri miliyoonii 10 olii fi daakuun qamadii kuntaalli 72 ol ta'u gabaa ayyaana kanaaf walitti hidhamiinsi dhiyeessitootaa fi warshaalee waliin raawwatame ta'uu himanii jiru. Walumaa galatti hawaasni dhiyeessii oomishaalee garaagaraa gahaan jiraachuu isaa hubachuun karaa tasgabbii qabuun bitachuun ayyaanicha akka dabarsuun obbo Tasfaayeen dhaamu ragaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa irraa arganii ni mul'isa. Makallattumaan gara oduu balballoomii tokko ilaallu dabarra. Masarri mootummaa biyyaalessaan haaromfamaa tureen iddoo aangoonni olaanoon mootummaa argamanitti eebbisuudhaan uummataaf banaa ta'ee jira. Lalii Girmaa dabalata qabdi. Itoophiyaa keessatti sirnoota darban manni jireenyaa moototaa bakkeewwan bal'aa qabatanii turanis mooraa iccitiin eegamu ta'uu isaatiin hawaasaaf banaa hin turre. Masaraan kunniin bakka jireenya moototaa maatii isaanii masaraa abbootii aangoo qofaan dhuunfatamee turedha. Jijjiiramaa as kaka'umsa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmadiin masaraan mootummaa guddichi haaromfamuun paarkii tokkummaa jedhamuun moggaafamee bifa sabaa fi sablammoota biyyattii bakka bu'uun daawwannaaf banaa ta'uun lammiilee biyya keessaa fi alaan daawwatamaa jira. Masaraan mootummaa biyyaalessaas bara 1948 bara mootiin Haile Sillaasee biyya bulchaa turan bara aangoo mootummaa isaanii waggaa 25ffaa kabajuuf masaraa ijaarame yoo ta'u mooraa lafa bal'ina hektaara 27 qabudha. Masaraan biyyaalessaa ijaarame kun Itoophiyaan biyya seena qabeettii fi hambaaleen badhaate ta'uu isheetiif ragaadha. Qabeenyi biyyaa guddaa ta'ee fi bakki seena qabeessi kun qaamolee aangoo farkaa qaban qofaaf banaa ta'uu isaatiin mukkeen kan keessatti heddummatan aramaan
kan dhuunfatame baaxiin isaa kan dhimmisu ifa gahaa kan hin qabnee fi hambaaleen masaraa kana keessatti argaman kunuunsa gahaa kan hin qabne turan. Masaraan kaleessa qaamota muraasaan dhuunfatamee ture yeroo ammaa bifa qabeenya waloo ta'uu mirkaneessuun haaromfamee hawaasaaf banaa ta'eera. Haaromsi taasifames bifa isaa kaleessaa utuu hin gadhiisin of eeggannoon kan haareffame yoo ta'u ogeeyyiin biyya keessaa fi alaa irratti hirmaataniiru. Hojii haaromsaa hojjetameen cinattis muuziyeemiin konkolaataa sadarkaa isaa eeggatee haaraan ijaarameera. Masaraan kun yeroo ammaa bakka magariisummaa mukeen umurii dheeraa qaban muuziyeemii fi ispaa sadarkaa isaa eeggatee kan of keessaa qabudha. Masaraan deeggarsa mootummaa Firaansiin haareffame kun tibba darbe pireezidaantii Firaans Imaanuel Maakrooniin hojiin haaromsa masaraa kanaa daawwatamuun isaa ni yaadatama. Masaraan biyyaalessaa haaromfame bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi hooggansi mootummaa olaanoon biyyattii argamanitti eebbifameera. Eebba masaraa biyyaalessaa ilaalchisuun haasaa kan taasisan pireezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee masaraan biyyaalessaa bifa miidhagina qabuun sadarkaa isaa eeggatee haaromfamuu himanii masaraan mootummaa biyyaalessaa masaraa hambaa seenaa qabu qofa osoo hin taane masaraa seenaa of keessaa qabu kan qormaatilee keenya kaleessaa nu yaadachiisuu jedhan. ይህ ቤተ መንግስት ከፍ ያለ ኪናዊ ጥበብ ማሰራን ቢያለሳ ገሞ ኦጉማ ጎንፈተ ቆፋ ጎዳኒ ፍዳቹን ቆፍቲ ጋን ta'u ማሰራ ሴና ቀቤሳ መልካይና ወላንሶ ቆርማታ ፊ ቡአበይ ደበርሲኔ ከንራ ዱብፋሞዳ yaadni ka'umsa ijaarsa masaraa kanaa masaraa guddichaa fi miidhagaa ta'e ijaaruun cinatti fedhii ammayyummaa beeksisuuf mootonni qabaniin kan wal qabatu biyya weerara jalaa bilisa baate ta'uu ishee mul'isuu fi birmadummaa biyyaa labsuuf ta'uu himan. ይህ ቤተ መንግስት ለመገንባት የነበረው የሐሳብ ፍሰትና ፍላጎት ማሰራ ከነ ijaaruuf fedhii fi yaadni ture masaraa guddaa fi miidhagaa ta'e ijaaruun cinaatti sababoonni sadi akka turan tilmaamama. ammayyummaa beeksisuu fi fedhii mootiin Hayila Sillaasee qaban waliin walitti hidhata kan qabu. Lammaffaan yeroon sun yeroo biyyattiin weerara Itaaliirraa bayyanachaa jirtu ta'uu isaan piroojektota gurguddoo ijaaruun cichoomina biyya agarsiisuu akkasumas sadaffaan piroojeektii guddaa kana hojjechuun ifa birmadummaa Afrikaa mul'isuuf. Masaraa kana keessatti hojiin dippiloomaasii fi quunnamtiin alaa sirriitti mul'ata jedhanii masaraan mootummaa biyyaalessaa bu'aa bayii dippiloomaasii Afrikaa keessumsiisaa turuu yaadachiisan. በዚህ ቤተ መንግስት የዲፕሎማሲና የውጭ ግንኙነት መስተጋብር ጎላ ብሎ ይታያል እንደጎበኛችሁ። ማሰራ ሞቱማ ከነቶ ጂን ዲፕሎማሲ ፊ ቁነምቲ አላ ኢፈት ሙለቴ አርገማ በካማ ጅሩ ከነ ወልተጂን ጉርጉዳ ፊ መሪን ወሌ ገልቴ ዲፕሎማሲ ወልታተ የገገፈሙ አራሳ ቻራንሳ ንሙለታ ማሰራን ኩን ቡአበይ ዲፕሎማሲ ብየቲ አከሱማ ከን አፍሪካ keessummeessera. Hambaaleen masaraa kana keessatti argamanis mootota darbaniin eekamaa as ga'uu himanii galateeffatan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed masaraa biyyaalessaa dabalatee hojiin piroojektota gurguddoo hojjetaa jiran hojii magaalaa ammayyoomsuu, hawwata tuurizimii guddisuu, giddugala dippiloomaasii taasisuuf hojjetaa jiran dinqisiifachuun galateeffatan. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህን ቤተ መንግስት በሚገባው ልኬታ ታድሶ ለህዝብ እይታ ክፍት እንዲሆን ሲወስኑ ሚኒስቴር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ማሰራን ኩን ስርናን አሩንፈሜ ሐዋሳ በና ከተው የሮ ሙርቴሰን ጉድና ማሰራ ከነው በጁን ፋይዳ ፊ ወለርካ ፉዲንሳ ሎተት አመነኒቱ ሴናን ከን ኦክፈሜ ታው ኦሶንታኔ ከን ሎኒ ዱብሴ ኢራበራቶዳ ፕሮጀክቲ ጫካ ደበለቴ ፕሮጀክቶኒ ጉርጉዶ ሚኒስቴር ሙሜን ሆጀተማ ጅራን ከን ሎኒ ኢራበራቱ ፊ ሎተት ደርቦዳ ሆጂ ሳን ሆጀቻ ጅራኒፍ ገለቴፈቹን በርባዳ. Pireezidaantii Taayyee Asqasillaasee qaamolee milkaa'ina haaromsa masaraa biyyaalessaaf tumsan pireezidaantii Firaans Imaanuel Maakrooniin dabalatee ogeessota hojicha irratti qooda fudhatan galateeffatan. Eebba masaraa biyyaalessaa sababeeffachuun hooggantoonni mootummaa olaanoon daawwannaa taasisaniiru. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hundaa dhageeffata. Uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu. Kan lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee
yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jira jechuudha. Yoo kun hundi eegame dinagdeen jira jechuudha. Ilaalchi Oromoon dinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.